ani akka dhuunfaa kootti waa hedduu yaaleera, isin immoo waan isin naan jettan hin beeku. Jaalala dhugamii ooftu kan wajjin dabarsinee eegatamiin taayaa jaaltu fageenyaan na dhoowwee. Ani maqaan koo FB'n jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina Jimmaa aanaa Aggaaroo keessatti. Kanan amma dalagachaa jirus biyya Kuwait keessa. Jalqaba otoo biyya hambaan deemiin dura hiriyaa jaalalaa baay'ee wal jaallannuu fi waliin turre nan qaban ture. haa ta'u malee yeroos anaa fi inni baay'ee ijoollee waan turreef maatiin lamaan keenyaa nurratti baranii anaan akka isatti heerumne barbaadanii magaalaa gara biraa na geessani. Akka carraa ta'ee yeroo sanatti anaaf isa gidduu mufannaan xiqqoo nu gidduutti waan uumamee tureef anis sin barbaadu innis sin barbaadu wal jennee walirraa adda baane. Maatiin koo kunisiif maal siif godhaa, umuriin keessan wal qixxeedhaa, inuma barnoota irra jira, dalagaa maal hojjete siin akka jiraachisuu fedhanii hiriyaa jaalallee koo ganamaa inni anaaf ani isaaf nama jalqabaa kan walii taane irraa adda nu baasani. Nuyis keessi keenyatu wal jaallatu afaaniin adda baane irra jennee mufii xiqqoo yogguu sana nu keessatti uumameen walirraa adda baane. Haaluma kanaan maatiin koo mucaa kanatti dhokattee heerumuu dandeessi kan jedhuun otuun turiin biyya hambaa akkan deemuuf piroosesii na jalqabsiisani. Anaafis haalli hundumtuu yeroo naaf milkaa'ee biyya Arabaatti dalagaa hojjechuun imale. Haaluma kanaanis baay'ee waan isan jaalladhuuf onnee koo keessa waan tureef achi taa'een bilbila isaa barbaaduu fi iyyaafachuu nan jalqabe. Ergan deemee waggaa tokko fixees bilbila isaa argadhee waliin haasa'uu jalqabne. Innis baay'ee akka dhukkubuu fi rakkoo cimaa keessa akka jiru erganatti meen booddee jaalalli ganamaa naaf qabu akka hin hir'annee fi anaan fuudhee jireenya eegaluudhaaf gaaffii kan itti ta'u qabeenya akka ta'e natti hime. Anis yeroo dhukkuba isaaf deemee akka of yaaluuf qarshii xiqqoo ergeefiin dhuguma hanga yoonaa hinna jaallatta yoo ta'e qabeenyi nu gidduutti rakkoo ta'uu hin danda'u jedheen jaalala keenya ani biyya hambaa taa'ee inni biyya isaatti waliin haasa'uu fi taphachuu eegalle. Anis jireenya keenya gara fuulduraatti waliin qabnu yaaduun mana akka nuuf ijaarsisuuf qarshii kanan dalagadhurraa gariin maatii koof gariif isaaf erguu nan jalqabe. Haaluma kanaan biyya hambaa deemee waggaa 2 ji'a 3 yeroon fixu abbaan koo baay'ee waan dhukkubsateef nan gaafadheedheen galuu akkan barbaadu yogguun itti himu dhiisii achuma taa'ii dalagadhu abbaa kee yoo ta'e amma fayyanaan jedhee dhufuu koo na dhorke. Anis abbaan kiyya baay'ee akka laaffateeru waanan beekeef ija isaa otoo hin argiin lubbuun isaa hin baatu jedheen dalagaan hojjedhu addaan kuteen isa hubachuu dhufe. Waamicha rabbii waan tokkoyyuu gochuun hin danda'amuuti abbaan koos akkan dhufeen yeroo dhiyoo keessatti lubbuun isaa boqonnaaf gara samiitti deemte. Anis gadda maatii keenyaa ergan fixadhee booddee anaa fi inni niikaa waliif goonee waliin jiraachuu eegalle. Haa ta'uutii guyyaa niikaa uffanni inni uffatee qophii irratti argame uffata guyyaa gaddaafuu uffatame hin dhufne ture. Haa ta'uutii anaaf kun baay'ee nan dhiphisu jedheen akka inni cidhanuuf godhuufillee qabeenya waan hin qabneef isa hin rakkisne. Haaluma kanaan erga waliin jiraachuu eegallee booddee guyyaan halkan deessee torban dhufaatti yoo deemtu abbaan manaan koo guyyaa guyyaan natti jijjiiramuu eegale. Kanarrattis daa'imni gadameessa koo keessatti hafuu yeroon isatti himu akka inni ammaaf daa'ima hin barbaannee fi ani biyya alaa deemeen hojjedhu qabu natti hime. Yeroo sanatti anaan xiiqii waan na qabeef heerri fuudhee daa'ima yeroo argatu kan gammaduu qabdu ati akkam akkas naan jette jedheen ofii daa'ima akkan barbaaduu fi mucaa kanas akkan da'u ittiin hime. Anis opereeshiniidhaan rabbi na gargaaree mana haadha koo deemeen daa'ima dubartiin argadhe. Innis daheen hanga ji'a 5 fixutti dhufeellee baga nagaan hiikamte gonkumaa naan hin jenne. Anii fi maatii koos kanatti baay'ee qabamuun akka inni niikaa koo narraa hiikuu yeroo nani gaafadhu
innis sababa hiyyummaa kootti qabeenyan qabadhee siin maatii kee biratti dhufee silaaluun dhabe kanaaf nan qaanfadheedhee dhiifama na gaafate. Maatiin koo dhiisi kuni dhirsa siif hin ta'u jedhanii baay'isanii na gorsanis ani garuu jaalallee koo jalqabaa fi abbaa mucaa koo waan ta'eef dhiisaa jireenya koo keessa hin galiinaa jedheen isaanii nan dhorke. Haaluma kanaanis deebiseen isa waliin mana biyya Arabaa taa'een lafa warra isaarratti waliin ijaarretti deebi'een jiraachuu eegale. Ammas turtii booddee amalli isaanatti jijjiirame guyyaa 4 torban tokko ala taa'ee bulee galuu jalqabe. Anis eessa ooltee dhufteedhee yeroon gaafadhu obboleessa koo dalagaa gargaareen isa bira ooleen buleetaniin dhufanaan jedhe. Anaanis haalli jireenyaa deebisee natti ulfaatee qarshiin biyya Arabaatii fidee dhufe hunduu dhumuun maatiin koollee situ isa fuudhe malee inni sin fuune manas situ ijaareefi jedhanii waan na jibbaniif nama bultee mallee nagaa na gaafatu darbee darbee obboleessa koo quxisuu tokkorraan kan hafe nam tokkoyyuu hin qabun ture. Anis kana hundumaa hubadheen na hiiki jedheen yeroo isa gaafadhu ati anaan hiyyummaa kiyyaaf na jibbita malee ani waan sitti hir'iseeru hin qabu jedhee na morma ture. Maatiin isaas mooraa tokko keessa waan galluuf mucaan isaanii waan manatti dhufuu dideef situ mucaa keenya qarshii gaafatee waan caqaccaqeef as deebi'uu dide jedhanii mooraa keessatti na jibbani. Wanta kanas yogguun deebiseen isatti himu maatii kootti hin bu'iin ani nama maatii kootti bu'u hin jaalladhu jedhee natti dheekkame. Kanumaanis walitti buunee inni gara Finfinneetti bade. Yeroon ani manaatii gadi ba'u maatiin isaa mana ani keessa jiraadhu furtuu isaa kutanii furtuu gara biraadhaan qollofuun mana cufanii na dheegani. Anis yeroo sana bakka deemu dhabeen yogguun maatii isaa gaafadhu nuti hin argine ofii kee qolloftee maaliif nu gaafatteedhanii deebii naa deebisani. Haaluma kanaanis hiikaa fi mucaan isaanii qabeenya koo akkanaa hiru seeraan yeroon gaafadhu obboleessi isaa sooressa kan ta'e tokko abbaa alangeef gubboo laatee faayila koo na jalaa dhoksisiise. Kanumaanis buleen manicha akka banamuuf poolisota fidee yeroon dhufu abbaan manaan koo qulfii morma haadha isaarraa baasee manicha bane. Obboleessi isaas yeroo sana dhufee waan isheen qabdu laadhaa fi hinumaa maal qabdi silaa qorqorroo malee jedhee yeroo darbuuf jecha darbu dubbate. Wanta jaarsi seeraan dubbatee hiikuu danda'u haala kanaan mooraa sana keessaa gadi na baasani. Anis guyyaa sanarraatii kaasee meeshaa fi qabeenya tilmaamame qarshii murtaa'e fudhadheen daa'ima koo waliin gara haadha kootti gale. Ammas deebi'een daa'ima kiyya haadha kootti laadheen biyya hambaatti imale. Achi deemes akka inni niikaa kiyya naafiiku yeroon gaafadhu anaafiisii qabeenya keenya hiranne malee jireenyaan adda hin baane jedhee na didaa fi na mormaa jira. Anis irra deddeebiseen niikaa kiyya naaf buusi jedheen yeroon isa gaafadhu dhiifama naaf godhii amma dogongora kiyya bareeraa kanaan booddee waan akkasii tasumaayyuu sirratti hin raawwadhu jireenya koo keessatti maatii koo galchuun koo dogongora guddaadhaa hadaraa dhiifama naaf godhi jedhee na kadhachaa jira. Animmoo waan hin yaaduu fi natti dhagahamu imimmaan haadha kiyyaa guyyaa isaan mana isaanii keessaa na baasanii rabbitti isheen boosse qabeenyaaf jecha qulfiin manaa poolisiidhaan baname wanta jaarsi biyyaa salphaatti xumuree dubbatu obboleessi isaa arraba tokkoon goolabe himata ani mana seeraatti banadhe gubboodhaan abbaa langee cufsisiisan madaa jaalala koo qoorsaniiru. Itti deebi'uudhaaf kun hunduu qoraattii natti ta'aniiru. Dhiisuudhaaf immoo abbaa daa'ima koo nama nii kanarraan buusne gaabbeera jedhee amma dhiifama na gaafachaa jiruu fi ana malee jaartii gara biraa akka hin barbaanne natti himaa jirudha. Akkuman sinitti mee ani isaaf amma jaalalli koo qooreera na dhukkubee natti ulfaatee na salphisaa na fayyisaa jedheen isin fuuldura dhaabbadheera. Adaraa keessan isin maal natti himtuu maal na gorsitu yaanni keessan jireenya koof bu'uura. FB Kuweetirraa nagaat galatooma. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha egaan guyyaa har'aas xalayyaa obboleettiin keenyi FB Kuweetirraa nuuf ergite isiniif dubbiseen ka'e akka seeraan na dhaggeeffattan abdii guddaan qaba. Obboleettiin keenyi xalayyaa kana nuuf erguu keef guddaa galatoomisiin jecha egaan akkuma jalqabarraa dhageessan hiriyaawwan lamaan kunniin ganamaan yookiin jaalala jalqabaa kan waliif qabanii fi jaalalli isaanii jaalala ijoollummaa ta'uu isaarraan kan ka'e maatiin isaanii irratti
caalatti waan baraniif bakka jireenyaa isaanii walirraa fageessanii saniin booddee obboleettiin keenyis karaa maatii ishee biyya hambaatti imalte waan baay'ee jaallattuuf bilbila isaa barbaaddee nagaa isa gaafate rakkoo hiyyummaarraan alaa innis akka ishee waliin itti fufuu barbaaduu fi ishee jaallatu erga itti meen booddee isaanis walitti deebi'anii fedhii isaa ta'uu baatus abbaan ishee baay'ee waan dhukkubsachaa jiraniif isheen biyya isheetti deebi'uu waan barbaaddeef erga dhufteen booddee abbaan ishees boqote haaluma kanaan turtii booddee niikaas godhatanii waliin jiraachuu eegalanii daa'imnillee akka garaa isheetti hafee yeroo himtu akka inni ammaaf daa'ima hin barbaannee fi isheen biyya hambaa deemtee dalagdee akka deebitu ishee gaafate isheenis diddee daa'ima ishee mana haadha isheetti deesse inni garuu isheen daa'ima deesse hanga ji'a 5tti dhufee akka ishee hin gaafannee fi sababii isaa isheetti yeroo dhiyeeffatuuf qabeenya waan hin qabneef maatii ishee fuuldura maal qabatee akka dhiyaatu akka dhabee yeroo dubbatu jedhee ishee amansiise maatiin ishees inni jireenya akka isheef hin taane itti manis isheen garuu baay'ee waan jaallattuuf abbaa mucaa ishee waan ta'eef adda ba'uu waan hin barbaanneef itti deebitee ammas waliin jiraachuu jalqabde. isheen yeroo biyya hambaa turtetti mooraa maatii isaa keessatti mana ijaartee turte hinumaa maatiin ishee situ isa fuudhe malee inni sin fuune ijaaree kan itti galchee sidha jedhanii ishee komachaa turanis isheen kan hundumaa dandamattee dhiistee itti deebite egaan dubbiin ammas karaa maatii ga'ee obboleessi isaa harka keessa galchachuutiin dhumarratti maatiin isaallee haga manatti cufanii qulfii jijjiiruurra gahanii seenaa baay'ee nama gaddisiisuu fi garaa hammeenyi maatii kan keessatti baay'ateedha hedduu isaa dabalataan irra deebi'uun hin barbaachisu dhageessanitti obboleonni koos akkuma isheen jettettis amma maal gochuun qabaa kan jedhu yaada keessan ni barbaaddi isinis komentii jalatti akka keessanii fi asumaan sin gaafachaa ani karaa kiyyaan yaada mataa kiyyaa yeroo laadhu haalli jireenya kee tursiisuudhaaf murteen hanga ammaatti fudhatte baay'ee namatti tola inni yeroo maraayyuu sababa qabeenyaaf jedhee duubatti jechuu barbaadus ati garuu lakki homaan ta'uu qabeenya horannee wajjin jiraachuu danda'a rabbii ammanaaf kenne siif immoo bor kennuu danda'a jettee abdii fi jaalala guddaadhaan isa waliin jiraachaa turte haa ta'uutii garuu dhumarratti waliif ta'uu hin dandeenye qabeenya keessan addaan fu'attanii inni ammas deebisee dhiifama si gaafachaa jira akka gochaasaa kaleessaarraa deebi'ellee sitti himaa jira ati immoo kan hundumaa waan raawwatteef keessumaa dubbiin waa'ee maatii kee baay'ee waan si qaaneffachiiseef maatii keettillee dhimmi kun waan baay'ee dhagahameef sitti ulfaatee jira nuyi yaanni asirratti siif laannu kan sammuu kee keessaa waliin tokko ta'uu fi dhiisuu ni danda'a dubbiin dubbii jaalalaati waan ta'eef wanti keessa kee jiru ammas keessa kee jira nuti garuu akka nutti himtee fi dhageenyerraa kaanee wanti nuti siin jennu yoo jiraate namicha kana waliin ammayyuu niikaan keessan adda hin baane yookiin niikaa keessiif hin buusne lammaffaa irratti abbaa daa'ima keeti sadaffaa irratti ammayyuu nama biraa akka hin jaallannee fi si waliin jiraachuu akka barbaadu sitti himaa jira namni jijjiiramuu ni danda'a dhala namaa bakkuma kaleessaatti ilaallee irratti murteessuun xiqqoo ulfaachuu ni danda'a akka kootti carraa tokko isatti deebitee otoo waliin ilaaltaniin siin jedha dhuguma deebi'eera yoo ta'e atis ameen jedhi maaliif jireenyi keessan diigama dogongora kanaan dura maatii keessan gidduu jiru keessumaa karaasaa achi ofirraa dhiibdanii yookiin mana jireenyaa keessanillee achi kaaftanii bakka biraa otoo jiraattan gaarummaa isiniif qaba akka dhuunfaa kootti jechi adda ba'umsi murtee otoo ta'uu baate jireenya jechuun yeroo gaariis ta'e hamaa waliin dhiibanii injifatanii kan jiraatanidha maatii gidduutti egaa wanti hundinuu lafa yookiin salphaa ta'e yeroo kamiyyuu hin argamu garuu yeroo tokko tokko qorumsaa fi rakkoon kan itti baay'ate yeroo injifatamu kan mi'aayee fi kan namatti tole dhalaaf illee ni ta'a kanaafidha yaada kanan kan siif laadhe egaan kabajamtootaaf hordoftoonni qophii oromiyaa 24 illee yaada keessan komentii jalatti akka qooddanii fi asumaan kabajaan isin gaafadha hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan ammayyuu anaa dhufsiniin jecha oromiyaa 24 guyyaa guyyaatti xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee dhiyaatti isinillee sabskraayib gochuun maatii keenya taatanii xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu danda'u yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa teelegraamiitiin sagalee yookiin barreeffamaan nuuf erguu ni dandeessu jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti laayik sheerii sabskraayib gochuutiin deeggarsi keessan ammayyuu taafufu qopheessuu fi qindeessuun kan isin waliin ture'an gammachiis tashoomeen jedhama sagantaa itti aanutti hanga walitti